nagode. Akhlaaqa jechuun yaani waan guddaadha beektanii ergasii kitaaba keessatti yookaan quraana keessatti yoo ilaalu isa rabbiin isaan ajaje sana yookaan isa quraanni isaan ajaje sana madaabiin kiyya akka dalagdeenaatti dhibbatti akka isheen dalagdeen arge jechuudha. Dhibbatti dalagde. Akkaataa gocha isheen narratti gootu, ilaalchi isheen narratti gootu, inkibikaabiin isheen narratti gootu akka baqa beetasabni isaanii madadaan dhuguma islaamummaan isaan harka jira akkan jedhe amanu na godhani akhlaaqni isaanii seenaa kiyya jijjiire jechuudha guutumaan guututti gaafii isaan gaafadhe isaan illee naa deebisaa eegalanii afaan Arabiffaatiin viidiyoo adda addaa macaafa adda addaa naa deebisaa turani deebiseen gara ustaazaa TikTok seenee jechuudha isaan irraa akkuma xumureen ijoollee keenya kitaaba macaafa qulqulluu irraa hin gaafadhe isaan naa deebisuu didanii jennaan baqa ustaaz awwal rabbi isaan irraa jaalatu waa'ee islaamummaa isaan sirriitti gadi fageesse gara islaamummaa dhufuu kiyyaan dura akkuma isiniin jedhe madaabirraa eegalee deebisee afaan oromiffaatiin gara ustaaz awwal dhufe ustaaz awwaliin waan keessa jiru hundayyuu tokko tokkoon isaan gaafadhe isaan illee galata rabbi isaan irraa jaalatu waan hundanaaf deebisanii soo guyyaa dheerachuun hin barbaachisu jedhe gara amantaa kanaa dhufe akkuma garuu gaafan dhufu waa baay'een akkan dhabu nan beeka hiriyoota kiyyaa warra obboleewwan kiyyaa ta'uu danda'a hiriyooti kaleessaa yeroon dhabus waa baay'ee jechuun ani hiriyoota nama waggaa dheeraa dhugaa dubbachuuf hiriyoota waggaa dheeraa waliin ture naati kan jijjiiramanii jiru guyyaa tokkollee naati jijjiiramu jedhee yaanne garuu hundi isaaniiyyuu jijjiiramanii jirani omaa miti rabbittan obsaa hiriyaa dhabuun dhugaa naaf hin caalu garuu gaafan shaadaa qabadhu dursaa madaabii kiyyattan hime jumaa ture beellama ergaa ustaaza wal beellamne dura ganama akkuma ribaa kaaneen maamaa shaadaa qabachuu yaadeen jiran jedheen inaman isheen dhugaa utaaltee na ammatte jechuudha madaabiin kiyya utaaltee naatti maramte bakka yeroo sanaayyuu miira addaatu naatti dhaga'ame wallahi dhugaa dubbachuuf gaafa isheen akkasitti utaaltee naatti maramtu miira addaatu naatti dhaga'ame soo gwaaddanyaatti yaa bilbilee fitan madaabii kiyya bar akkanatti shaadaa qabachuufani jennaan utaaltee na ammatte minaaminaan jedheen ara madaabiin kee baay'ee nama gaariidha bakka dhugaa minaaminaan jette achi bakka amma guyyaan beellamaa suni ga'utti isheenuyyuu baay'ee jarjarte jechuudha. Na ogasoo obboleewwan isheetti dawwaltee haadha isheetti dawwaltee maatii madadaatti dawwaltee shaadaa qabachuuf barminaamina akkas jette. Garuu dursa akkas naan jette maaltu akka shaadaa qabattu si godhe naan jette. Bakka dhugaa bareetanaan hin jedheen. Dirqamteetii naan jette noo wanti na dirqeen jiru. Hundi isaanii gammadanii. So shaadaa gaafa odoon qabatin dura gara maatiitti yoo dhufne guyyaa katasaa TikTok irra live irra odoon jiru odoon ustaazota wajjin haasaa jiru harmeen kiyya imoo seentee naa dawwalte jalaan kaasne yoon live dhaabee dhaqee dawwaluuf online irraa baatee jirti bakka eegaan ture odoon ittiin himin shaadaan qabadhu jedheen keessa kiyyatti amansiiseen jira eegaa odoon jiru galgalaa'e online irra seenuu didanii achiin kaardiin guutee bakka na cinqee jennaan kaardii bilbila lamaan qabaa isa tokkotti kaardii guuteen ustaazonni taa'anii na eegaa jiranii namni taa'ee na eegaa jira yeroo waan murtaa'eef jechuudha achi daariktii haadha kiyya irratti bilbilee eeloon naa ta'een jedheen ani haadha kiyya intala hangafaadha shamaraana qofa qabanii nagaa ergan gaafadheen booda badaayyuu isaan nagaa gaafachuuf yeroon kennineefi waasitti mufanin jedheen እናቴ የሆነ ነገር ልነግርሽ ነው እንጀደን ማለ ነጉመሞ ናንጀት ነጉማን jedheen waa yaadeen jira garuu nan dhorkitan naan loltanii miti jennaan maali dhanutti minaan jedhan achi abbaan kiyyoo jennaan mana jira laawdi irra godee si dhaga'u jiraan anjette achi ani muslima ta'uuf hin jedheen achiin dursa beeyyeesisum naan jette dura yoona beeyyeesis jette aga yeroon dursa shaadaa muslima ta'uufan yoon jenun beeyyeesis maal jechuudha imarattee naan jette achi ittaase ofas ragaggeetan ittaase akkanatti dhugaa beekee tanan gara amantii sanaa deemu jira akkanatti ani arramiti kanan shaadaa qabachuuf yaade
waggaa lamaan dura yeroo darbeerru amantii gara charchii keessatti waan ta'e sittan hima jedhee ta'anii odoon gaafa sitti himin dhufee erganas dhufee immoo sitti himee jira ni beekta. Bakka amantiin kun macaafallee dubbisee jira. Gara islaamummaa deemuun barbaada. Dhugaa adda baafadheetiin jira. Islaamummaa amantii islaamummaa qabachuun qabanaa jette. Dhugaa adda baafatteeti yaa dhugaa adda baafadhee tananiin jedheeni. Hayyee aga ammaatti amantii keenyarra jiraattee jirta. Amantii nuti hordofaa turretti nu wajjin hordoftee nu wajjin jiraadhu siin jenne amantii nuti irra deemnurra nu wajjin deemtee jirta. Kana booda garuu mirga qabda naan jette haati kiyyaa jechuudha. Ati kana booda daa'ima miti mirga qabda waan barbaadde hordofuu dandeessa naan jette haati kiyya. Narri fadhe bakka yeroo san akkasitti tanqaxaqqaxaan itti haasa'e garuu wallahi yeroo shin akkas naan jettu dhugaa kee jettamoo jedheen wallahi dhugaa kee jettamoo jenna dhugaa kootti rakkinaan qabu. Ati amantee deemta taanan si galee deemta taanan rakkoon qabu. Nuti wanna nu miidhuun qabu. Duras amantaa keenyarra si deemsisee amma immoo rakkinaan qabu naan jette ayyee ishii galatoomi ayyaa abbaan kiyya hoo jennaan kunoo inni iyyuu si dhagaa jira naan jette ishii dubbisiin jedheeni ayyee dubbisnaan abbaatee maal jetta jennaan rakkinaan qabu fedhii keeti kun siif sii ta'ee deemta taanaan nuti waan achitti si deemtee rabbiin galateeffatta asis yoo jiraatte rabbiin rabbuma iddoo kamittiyyuu atiin siif galee dhugaadhaan galateeffadhuuni malee nu waan nurraa irratu waan nutti dabaluu hin qabu naan jedhe abbaan kiyyallee bakka gammadeen gara shaadaa dhufee jechuudha gaafa sana isaan lamaan akkasitti na eeyyamanii galgala sanaa dhugaa maatii ofiitiin na eebbisanii keessa darbee na eebbisanii karaan irra deemtu karaa dhugaa siifaa ta'u amantaan ati qabattu kuni amantaa jireenya kee keessatti jijjiiramallee siifaa ta'u jedhaniiti wallahi kan na eebbisanii na gadhiisanii jechuudha gaafa sana galgala bakka beetasaba gaarii akkan duraan akka yaadetti isa caalaa akka gaafan bakka maatiin kiyya lakka maatiin na hubatanidha kanan duraan yaadu caala jedhee akkan isaaniif iddoo guddaa qabaadhu gaafa sana godha jechuudha akkasi. Masha Allah maatii gaarii wallahi waan nama iddoo nama ajaa'ibu. Ijoollee baay'ee Sumayyaa dabalatee ijoollee asirra jirtu hedduullee intarvii godheetiin na biraas turanii waan ajaa'iba natti hedduu takka jira ajaa'iba wallahi. Eefaa gartee ati islaamummaa fudhatte booda wanti siif maatii hedduu jijjiirame hin jiru jechuudha. Kana jechuun isaan biraa hayyama fudhattee. Cirraash keessa darbanii haati kiyyaa amantaa kee irratti jabaadhu yeroodhaan salaatii rabbii keetti jabaadhu rabbiin iddoo deemteetti si haa gargaaru naan jetti. Sirraa bareedee uyyaalaan jedhan isaan odonteen haadha kiyya caala obboleessi sadaffaa narra dhalate already amma waggaa 16-17 gidduu jira. Yoonaan ani suuraa kiyya akkasitti hijaabbadhee stoorii godhu yoo mana suuraa kiyya gaafan ergee fi immoo ishee laalee mucayyoon erga islaama taate cirraashii irraa bareedee miti immoo erga surree dhiistee mana bakka irraa bareedee jira. Akkasitti maatiin na jajjabeessaa jirani. Alhamdulillah. Gara maatii kiyyaatiin gara haadhaaf abbaa gara obboleewwatiin nama na jajjabeessanidha. Ta'u xiqqoo gara hiriyootaatiin naatti ulfaatee malee. Dhugaa qabachuu keetiin warri si jibban if dhaban malee isaantu si dhabe malee ati isaan hin dhabne kana beeka. Ati dhugaa harkachuu ati gartee karaa haqaa qabachuu keetiin warri arra hiriyummaa obbolummaa san gartee abar amantii namu amantii fi qabaatee bar hiriyoomuu ni danda'ama ture. Sigaleemi amantii walii qabatanii hiriyoomuu ni danda'ama ture. Garuu isaan arraan tan ati dhugaa qabachuu kan keetiin warri gartee sigatan ati isaan hin dhabne isaantu si dhabe. An akkasitti nama. Alhamdulillah maatii akkasitti ilmaatu siifuu deeggaree sibiilti siifatu aqaan tana. Halli akkanaa kun uumamuun wallahi hedduu takka guddaadha. Ergaan ati mee obboloota kan keetii lama gaafiini takka warra imala islaamummatti dhuftuuf ergaan ati qabduuf maali? Takka
inni lammaffaa obboleeyyan keenya kan gartee muslima ta'an kan ati dhuftee gartee gara amantaa kanatti islaamummaa yeroo dhuftu haala hedduu arguu dandeessu keessattuu sooshaal miidiyaa kana gubbaa maal ergaan altii isaanii dabarsitu lameen tana inshaalla. Warri gara kiristaanummaa keessaa yookaan ortodoksii keessaa gara islaamummaa dhufanii aniyyuu amma hiriyootaan erga shaadaa qabadde hiriyoonni kiyya intaloon tokko shaadaa qabachuuf yaaddee Yesus Kiristoos ergamaa Rabbii ta'uu dhugoomsitee garuu waan sodaattuuf teessee jirtu jira. Warreeta akkasiitiif dhaamsin ani qabu. Addunyaa tanarratti waan kamiyyuu dhaba. Obboleessa, haadha, abbaa waan hunda qabeenya kana dura horattan waa baay'ee dhabuu dandeessan gara gaafa dhugaa dhuftan. Keessattuu akka kiyyatti maatii ani gara haadha kiyyaas ta'ee gara abbaa kiyyaas ta'ee yeroo takka salaam namni asirtan kuni namuutu foloo na godha obboleetii jettana. Salaam namuutu foloo na godha barakallahu fiikum. Hayyee itti fufi. Dhawaa jechuun islaama maatii kiyya keessa namni islaaman beekamu tokko hin jiru dhugaa dubbachuuf gara haadhadeetillee ta'e gara abbaa kiyyaatillee ta'e ana qofa kan shaadaa qabate jechuudha dhiyootti kanan beeku. Na namoonni baay'een sodaatanii warri dhugaa beekanii taa'antu jira. Dhugaa beekanii sodaatanii maatii kiyya dhabee yookaan haadha kiyya namni baay'een dadhabbinni inni keenya tokko haadha dhabuudha. Haadha dhabuun ni ulfaata. Odoo lubbuudhaan jirtu haadha keenyarraa gargar baanee jiraachuun ni ulfaata. Inkaan wal dubbisuu dhiisuu miti biyya ormaatirruu irraa fagaannee teenyee odoo guyyaa guyyaadhaan itti haasofnuyyuu haadha keenya baay'ee yaadna. Garuu immoo amantaa kanatti gaafa dhufan maatiin namarraa jibbanii maatiin waan baay'ee dheekkamanii so yeroodhaaf malee maatiin keessan yeroodhaaf isin cufuu danda'an yeroodhaaf isiniin ooduu danda'an garuu dhugaa hin caalu. Wanti inni guddaan namni erga dhugaa beeke fakkeenyaaf macaafa dubbisee namni dhuguma Yesus Kiristoosin jaalatu namni dhuguma Yesus Kiristoosin ani duuka buutuu Yesus Kiristoositti ofiin jedhu namni Yesus Kiristoosin jaalatu namni Yesus Kiristoos ajaja isaatti bulu muslima ta'a. Akka yaada kiyyaatti akka nani macaafa qulqulluu sanirraa baradhetti yookaan dubbisetti jechuudha. Maaliif Yesus Kiristoos anatti amanaa yookaan anaatti na waaqessaa miti kan jedhe duuka kiyya bu'aa jechuun inni rabbii isaatiif sagadaa ture rabbii isaatiif galateeffachaa ture ofii isaatiif hangoo tokkoyyuu hin qabu. So kana dhugaa isaanii oduma beekan odoo keessi isaanii beekanu Yesus Kiristoos akka hangoo isaatiin waa gochuu akka hin dandeenye oduma beekanu warri taa'antu jiru. Isaan kanaaf ergaan ani dabarsu duniyaan tuni dhiphoodha. Arras borganama yookaan har'aan iddoon taa'e kanattuyyuu yoo eeyyama rabbiin ta'inaan asitti borganama du'uu danda'a duniyaa tana gadhiisuu danda'a. Kanaaf maatii keessan sodaattanii hiriyoota keessan sodaattanii yookaan haadhaan dhabaa abbaan dhabaa abbaa manaan dhabaa ijoolleen dhaba jettanii sodaattanii hin taa'ina. Dhugaan keessa keessanuu yoo teesse isiniifiyyuu sirrii miti. Dhugaa beektanii taa'uun keessa keessanuu isin miidha. Gara rabbii tokkichaatti koottaa rabbiin tokkichaan dhugoomsaa isaan booddee ilaalaa isiniin jechuu barbaada. Warra amantaa islaamummaa keessa jiraniif haalli namoonni tokko yeroo baay'ee gaafa amantaa islaamummaa irraa dhufan waa baay'eetu jira. Qormaatatu jira akkuma silayyuu dubbanne garuu qormaata san keessa darbuun callisanii dubbataniirra yookaaniif immoo waan san godhanii darbuurra callisanii keessa ofiitti qabatanii darbuun barbaachisaa jedheeti yaada akka kiyyatti jechuudha. Namni kamuu namni hin qoramne hin jiru. Inkaan nama amantaa biraarraa gara islaamummaa dhufe miti namni amantaa san keessayyuu jiru waa baay'eetu itti qorama namni kan qoramu yoo rabbi isaan jaalateedha rabbiin haga isaanii laaluuf haga isaan rabbitti abdatan isarraa abdii hagam akka qaban isaan laaluuf rabbi isaan qora. Kanaafuu warra amantii islaamaa keessa jirtaniif hunda keessaniif sabrii godhadha waan kam keessattuyyuu deebisee namni hiriyoonni keessan akka isinirraa barataniif isa quraanni isiniin jedhu hojjedha anillee akkan isa kana hojjedhu rabbiin naa gargaaru akhlaaqni isin gootan hiriyoota keessanillee jijjiiruu danda'a maatii keessanillee jijjiiruu danda'a warroota isin duuba jiran yoo isin dhuguma isa quraana keessatti jiru san dalagdan fakkeenyaaf anama madaabii kiyyaa akhlaaqni ishee wallahi dhugaan isiniin jedha akhlaaqni ishee akkana ni gara islaamummaa dhufu na godhee jira.
kana jechuun akhlaaqni isheen qabdu yaadni isheen qabdu isa quraana irra jiru sana waan dalagduuf ani quraanni lakkaa kana ajajni isheen itti oolte sun immoo ana akkan gara islaamummaa dhufu na godhee jira jechuudha. Kanaafuu ijoollee muslimaatiin kanan jechuu barbaadu akhlaaqa qabaadhaadha. Nama kamirratti waan gaarii hojjedhaa. Addunyaan I don't know namni yeroo ammaa kana